Duuboonni kan isinii fi Ifreemii kana lola san ankaa rabbi azala naa jijjiiree biraa hafe jaallan gaafa sachitti hafan nam sadii qofa keessaa bahe mucaa jalii cirrii dagaagaa isiniin jedhu kanaafi warra kaawwal torbaan tokko lakkooftoraan jala deemtee dhooftee Tigreen Ifreemiin kun madaa'ee qabame bakki irraa isinii deebi'ee isinii kaasuufi tuqa. Ifreem Adoolaa kun madaa'ee qabame. Mee Oromoon dhagaa gaariitti waan nu iyyinuuf Ifreem Adoolaa jechuun mee gaafadha abbaa feetan. Jagna gurraachumatu seenaan isaa yaadatu gurraacha yoo ati jette gurraacha nama gurraacha dhugaa sana akka Suudaanii kan. Jagna yoo ati jette eekaa namni yoo du'in faarfama Mustafaa naan jedha malee isaaf xulaa duubee kan waliin dhaabbadhee viidiyoo raabsa tokko yaadattanii iltan dura. Xulaa duubee jechuun nama jiraaluu waaqu guutuu lole. Nama lolee fixee diina kilaashii isaa kan arraabee diimaa kiyya dheedhaan isaa diimate bar kilaashii arrabaan godhee arrabii dhiisaa waasham. Diimaa kiyya kan dheessu malee biraan dheessini kan hangatu malee nan ganne jedhee nama godhe. Warri kun lola jarri keessa jiru waalaa murteeffatta. Inni dheessa yoo jette siidhumatti. Inni dheewu haga fedhe. Akka isaaf rabbi isaa haa araaramu. Hangishuu jaarraa rabbiin isaanii haa araaramu. Jalgishuu jaarraa waliin loleen agarree isaa wannaa turanii bu'aa boorana ajjeefamanii malee nama akka gishuu jaarraatti jalgishuu jaarraa rabbi jannataan haa qananiisu. Nyaattee shanii waan hambifteemi. Amma kana Ifreemiin kun nama akkas nama gartee yoo akkana godhe kilaashii isaa akka nama kanatti hin qabatu kallacha malee ija malee hin dhoofne. Asteer tanallee isa ajjeese. Asteer jiraatti tan siin jedhu Tigreedhaa isuma ajjeese. Adoolaa kanatti ifama isin dheeradhe illee seenaa bareedduu hamburroo seenaa keessa qopheessu jira. Adoolatti dhuftee uummata keenya kana sheekolee tana fa'aa areeda qabdee kabaltee ilaal manguddoo keenya kana. Shiftaa Ifreemin akkaan qabee isinii fidattee sabticha keessan. Uummanni akka ammaa kanatti onnaa miti yeroo isiin akkasitti waraana fudhattee sakattaa nu barbaada kaate. Uummanni dhufeeruma san nutti jaloo garagallee dhufnee daabboo waraana bobba'ee godhanii buddeena. Samii sanii dhaabanii gartee dalagdoonni kun namni meeqaan buusanii waan mooraa keessa goonee isin nu barbaada dabartee bargabaa dhuqaati jaloo garagallee dhufne mootoliin jirraa malee. Kaama shaniin as deebitee gartee uummata keenya qaltee fixu kana. Mooraa isii xurug godhee uummanni seenii birdilimsi waan jiru buddeena godhame kana mooraa keessa xurug godhee kibiraalee ta'e uummanni. Firaasha jarra fattu maal kanni. Kana galte. Yeroo galtee isin akkana ni martoo itti man reediyoodhaan warri waraanni biraa dhufee akkana jedhanii achi fiigaa dhufte kan. Fiigaa dhuftee aartee qophooftee deebitee onnatti amma isaa ammallee duula biraa. Kana isaa bakka onni ati tasa osoo akkana taa'u isaa foonnaan kun dafanii waa arganii yennu xulaa duubee kun. Isuma akkas taa'u Asteer ulfa. Abbaa warraa isiitti waliin jira namni jaalalle jedha. Allah walama rabbi naa dhiisu kam akka ta'e atalaa kullee ali nama isitti ulfeesse. Amma yoo akkamni waa argati yeroo jara waliin teette xulaa duubee kanaaf isa waliin yoo teette jaruma eeddati waan biraa ofirraan eeddu. Taftee arginaan akkana yeroo laalee qawwee lafaa fuudhee abbaa warraa isii dura fiigaa osoo isiin dhaabbadhu jettuun isa lafaa buute. Eenyuun abbaa warraa Asteer tana yeroo isa lafaa dabarse isiillee garaa dhaye. Lollu asitti hafee isii fudhanii yeroo magaalaa jalaan baan isiillee ni duute. Nama akkanaa kanatu isin gabaabsuuf karaa ka jala galii barbaade laala nama sadarkaa nama gasga'u irraa ajjeese Tigreen madaa'ee lola keessa kaa'e waraanni biraa dhumatee nam sadiitu biraa hafeet abbaa galaanaati abbaa nagaatii fi jaal dagaagaa cirreetii fi isatu hafe Ifreem kana. Jarri baqattee baatee Ifreem harkaan madaa'ee qabame. Tigreen gartee in ajjeefnu ittee fuunee galchee wal'aana jagna kana ajjeefnu ittee deemtee fuutee fidde uummata bira. Eenyu ajjeese beektani nama uummata isaa osoo Tigree irraa dhoorkitu uummanni gandaa ka isaa mataa dha'ee ajjeese Tigree jalatti. Tigree dhageettanii maaliif kana mara keessi dhaqee gaddeemee kanatti haggadii gabbu'e. Nuti Oromoon rakkoon nu qabnu waliin taanu. Jagna keenan jaalan rakkoo adisin hima jagna wallahi Oromoo abbaa waan feetan naan jedha Oromoon jagna ofii yoo jaalatte naan jette waan najib hin jaalattu Oromoon jagna ofii Oromoon jagna isaa irraa saree diina isaa jaalatte Oromoon yoo jagna isaa jaalatte naan jette jagna leenca rabbi nuu kenne abbichuu caalu as naa fidime jagna nama kana caalu naa fidii kijibduu naan jette. Arakilo ambiseenuuf latti waan biraadhis. Arakilo ambiseenuu sa'a 24 asii achi heerumu. Yookaan Gabratsiyoonitti heeruma.
yookaan siyaasa furqiititti heeruman yookaan zammana kaasetti heeruman yeroo kaan gartee Abdul Fattah Sisi Gibsitti heeruman kan yeroo kaan Oromoo ta'anii yeroo kaan Tigree ta'anii yeroo kaan Amaara ta'anii yeroo kaan gartee Shaabiyaa ittiin ta'an 4 kiiloo barfuudheeti itti aanaa isaa dammaqa mukunni kennee biraa bichuun yoo an gartee biyyaaf kute biyya bulchi yookaan ni dibara yuunifoorm lafa suufaaf waan gartee protookoolii silaa namni baadhatu guutuu lafa kaa'ee bad dhiira kilaash fudhatee bar gartee afaan ibiddaa dhaqe osoo waraana illee qabaatee dhaqee bar waraana abdatee dhaqeetta. Jagna akkanaa kana kaajaa hin qabne gartee waan atama deemtuuf kan. Jagna akkanaa kana waa himti amma durriyyeen gartee olii gad deemtee ganda keessa. Nama akkanaa kana qeequu yaati Oromoon. Kun ka osoo tolee lubbuu ta'e nagartee fuunee kenninuuf rabbi karaa hin goone malee osoo karaa godhe. Osoo danda'ame. Osoo luuttu wayyaa abbichuun ta'e amma waa olii gad deemtee tun farshoo dhuguu fi zinaa dalaguu fi hangoo fi kana portokoola suufa siqqan godhee wanna godhu muchi ministeeraa ta'anii keenya kun gartee gad jedheeti waaqa isaa nu oolchii nu bulchee akkuma gartee Oromoon bara Haayila Sillaaseedhaan rabbi jechaa ni turte bara beektu kan. Haga dhaabee manguddoo durii gaafadhu hadaraa Haayila Sillaasee jedhamu bishaan yaa'uun dhaabbataa siin jetti dhagaan gaara gubbaa garagalee hin dhaabbataa siin jetti haadha manguddoon. Garuu jagna kana kan ijaan argaa jiran seenaa kana dalage maali nama ficcisiisee namtichi kan nurraa akkas godha. Kanaaf dhiifa mallee naa godha. Miti Oromoon hunda keessatti adda jagnoota meeqa jira warri seenaa biyya kanaa dalage. Kutaa Oromiyaa kana guutuu keessa bar warri umrii isaa qabsoo saba kanaa fite gandi isaallee quban qabu nu Oromoollee quban qabnu nam tokkollee dhoora san namni maqaa dhawullee jiru jechuudha. Waan amma hatto olii gayyaatee farshoo dhugaaf uummata keenya saamtu kana guutuun isaaniitu garte warra gartee deengada jeneraal Waaqoo guutuu waliin jaarraa abbaa gadaafa waliin lole warra kadhee adda bilisummaa Oromoo keessa manguddoo umrii isaanii qabsoo keessa fitte adda mi'aatti namni ganda keetii eenyutu maqaa jaraadha. Argeeffatama sheexalileessaa fa maqaa dhooftan. Arsiin jaalabbaa biyyaa roobaa jaalquubsaaf maqaa dhooftan hin dhooftan. Warra abbaa Xulaa Duubee maqaa dhaaftii Gujii hin dhooftu. Jaalabbaa xiqqoofa maqaa dhooftani. Warra bar lolaa yoo ati jette bar lagaa fi gaara isa irra lolanii fi diida lolanii fi kibla xoorii kamii fi mootummaa Haayila Sillaasee Dargii fi Wayyaanee illee warra gaara biyyattii kana guutuu keessatti lole kana bar. Warra hadha yoo ati diinne maqaa dhooftee gaafatte bar jagnummaa isaanii adiinni. Nama guyyaa takka bakka dhiiraan dhaabbatiin qamisii dubartii jalaan bahin mataa gubbaan nuufaa deema waan akkasii isin irraan fudhannu. Ani yeroo isin waan ganda keessa deemtee qabsooftu tana agartee jagna beeka hayyu ati naan jettu irraan fudhan abbaan fete waan fete naan jedhe. Jagnummaan namaa ka beekamuun faaxila waan amma abbichuu furaa godhatanii yoo baatanii kana gartu. Kana godhateetu dhiira. Dhiira qofa godhata kana jagna qofa godhata. Biyyaaf uffate, sabaaf uffate, namni kana uffate bar lubbuu isaa fuudhee sii kenne quba qabaadhu. Namni suu uffatee qabsaa'oo toltu abbaa baalee ammaattu abbaa gadabii jedhe. Yoo ati harka dhooftee fi dubbiin tolte si waliin harkadhaa yookaan gasi dhiisee si biraa lixa. Warri ati nama qaluuf itti yaatuun eessa? Awurooppaa Ameerikaa irraa akka dhufu. Adasii wal nyaatta adda. Ayyoon ta'e ganda keessatti gibiraa fi maadii fi reeffa ajjeesanii afoo kaanii kaan hidhanii kaan maal godhin gartee daramaa jirti. Warri waan kana dalaguuf dalasiisu durriyyee sooshaal miidiyaa kana gubbaa iyyituuf sa'a 24 akka dhooftu. Yoo as dhuftu kun mataa dunyaatti dhufte akkana gootanii maadii yoo kan akkami akka as goota ebaluu kana maa itti duultan maa akkas gootas hin jedha maaliif deeroodhaaf maal olif fidda abbaa leencaaf deeroo olif fidda. Leenca ba leenca onni leencaniif qeerransi illee qeerransa onni qeerransa jedhaniif takka tuqaa takka hin qabu. Qeerransummaa isaa qeerransi hojiin agarsiisa jechuudha. Leenci illee leencummaa isaa hojiin agarsiisa jechuudha. Dhiira jechuun bar ulaagaa qabdi bar dhiirummaan surree godhatee dubartiin gargar ta'e rabbiin gartee saniin uumame dhiirummaan karabbillee jedhe bar rijaalli karabbillee faarsee bar jagna nama gartee fingarpiriintii kaatu nama biyyaa waa dalagee gartee addunyaa tana gubbatti waa kaatee litu karabbilleen jaalatu beektaa.
Qabeenya horachuu miti dhiirummaan. Kutaa laakka'uu miti dhiirummaan. Ilmaan horuu miti dhiirummaan. Haqaan dhaabbachuu. Waan rabbiin dhiira godhee gartee dubartii irra hin deettu badhiifti. Maaliif akka dhiirti hin deenne godhe rabbiin? Baa guddaa qabdi. Biyyaan dhaabbatti. Maatiin dhaabbatti. Seelee waa sadiitti kenne rabbiin. Qabeenya itti kenne qabeenya jechuun biyya. Ilmaan itti kenne haadha manaa itti kenne. Tikse kanneen irraa tiksa jechuun namni. Kanaaf dhiirummaa jechuun ka gaafa lolaallee babbahee lolu. Seelee dhiirti bar yeroo lolli jiru ka gabbahee lolu malee kuuniin lolaa inni mana taa'ee si qeeqa. Kabiraani du'aa fi inni lafa kuun itti du'e gubbatti aangoo qabatee gartee suufa uffatee barcumaa marsee taa'u akkasiin. Naftanyootaaf TPLF bartabatti hin dhufne abbaa kiyya. Wareegam meeqatti kafaltee bara kuma dhiiraa san. Qaawwee nu buutee dadhabnaan bari keenya kana bittee bututtuu keenya kana bitamaa keenya kana gartee baandaa ijaarrattee dhufte. TPLF waggaa 17 gubattee bardaaraa taatee alaamanni isaanii itti gubatee dhufte bari. Wanni adhallee achi asittuu bari sigalee akka dhiiraa dhaabbattee dhiiraa quunnuu qabda wallaahi. Dhiirummaadhaan dhukkeerurraa kaaftee dhuftee gartee waggaa 27 bulchite. Nu dhiirummaa san dhabnee tadha gaafa dhiirti loltee cabsitee as fidde ammoo wanni gartee takkaa bakka dhiiraan dhaabbatin dhiira qeexxii jechuudha. Dura gartee bakka dhiiraa dhaabbadhu akka Mallas Zeenaawi jedhe san. Mallas Zeenaawi natti tolee maal beekna? Bututtuu keenya kanaaf kan naftanyoota kana yoo jedhu dhuftee waa dubbate xifa qoshaashaa jedhanii beekna. Ambar bakka dhiiraa dhaabbadhee dhufee as taa'e gartee anaan dura teettee dubbachuuf dura achi dhaqii ka'ii koottu jedhaan walaa dooktora piroofeesarummaa kan kee qileen bu'ii jedhaan gartee. Dhiiraa fi namni gartee qamisii godhe tokko miteedhaan paarlaamaa keessa taa'ee bara. That's right. Haa akka fedhee ta'u gartee dhukkee nurraa kaasee illee nu haa bulchu. Bakka dhiiraa dhaabbatee dhufe ni quunnaaf. Anaasii maaltu nu dhoorge san godhu. Anaafati dayyuusa jala deemnaa. Dhiira gartee mataa ol nama qabachiiftu. Ta dubbattee irraa toltu. Ta loltee irraa toltu. Ibar namni tokko sabni tokko yeroo nam lama ol bira qabaate bari kalola danda'uuf dubbii danda'u. Kalolaaf dubbii illee danda'u si dhufe kan fudhatan. Kalolaaf dubbii illee danda'u fudhatta jechuudha. Maaliif? Waa meeqa sirraa cufa tokkoffaa waa silaa nama lamaatiitti rakkattu inni tokkochi sirraa cufa. Lammaffaa hoo inni ulaal jabina inni qabu. Qawween illee qalamaan illee danda'a abbaa. Kana namtichi jagnallee hayyullee. Ammallee biyya bulchuudhaaf gaafni warri amma xusxusetu tunniin gartee warri kutaa lakkoofna jedhu kunniin biyya bulchan gaafa kametta gaafnu biyya amtana qulqulleessinee sisteemni seetaappii ta'ee naashinaal ayidiin kun gartee faayidaan faati. Wanni hundinuu daangaallee deeffannee heerrillee tumannee lafa keenya. Kan yaa'iin takka hin jirre gartee hattuu qoshaashaa qulqulleessinee akka biyya guddatte Ameerikaa fa'aa gartee gaafa isaa bulchu goottaa gaafa bulchan. Agasiif obsaa ta'a. Warri yeroo jeesiin babaasan gartee lammii jijjiirattan amantii jijjiirattan. Warri guyyaa gartee uummata daladdanii halkan diina waliin daladdan. Isin bu'aata kan qabdan ta'a sisteema tolchinee akka isin hatuu hin dandeenye. Akka isin dheessuu hin dandeenye asii achiin heerumu. Dhiirti bargartee jagni karaa gartee bineensa qeerransa leenca maal kanneen yoo loon nyaatee nama nyaatee karaa deemuu rakkise bar. Jagnatu dhaqee bargartee lolee qeerransaaf leencaan kokkee wal qabatee ka loon nyaatu loon bira taree nama nyaatu bosona san keessaa qulqulleessee waa hunda nagaa godhee gartee biyya nama kaan hin koottaa'uudhaa bulchaa jedhaan. Akkasii amma yeroon tun jirru yeroo gartee namni dandeettii lachuu wal bira qabu biyya bulchuu jechuudha. Namni akka adda daanichi fa'a maqaan dubartii abadu. Kormittii jeneraalota gartee warra biyya saamaa ture bar. Ambi sodaatee biraa dheessee bar mee yanchi janii ni bar ati nukkootu bakka minnu si dhufte. Kota ittiin kanaaf jennaan kota. Leencitti akkasii qabna laal. Namoota kanayyoo dhagaa darbitanis. Warra guyyaa takka gartee shiroo naabitii fi surree naabitii paantii naabitii soksii isiniin jijjiiratu. Warra farshoo dhuguudhaaf gartee dharaa dhugaa laqaaqamee gartee wanna ta'uun guyyaa takka waan godhin waggaa 7 kana keessatti osoo ati gaafatte surree mataa keeti birrii teetiin bilattee hotettee lakkisiin jedhu jagna gootanii hayyuu gootanii asin fidina. Kanaaf gana isiniin jedhan of folchallee jijjiiramni kun ka dhufe wanni kana mara keessa deemnee maali jijjiiramni adda dhufe kun ka dhufeen nama murtaa'een dhufe abbaa. Namni itti wareegame hedduullee ta'u namni pilaanii kana baasee mallas nutti mee ture
waan mallas dubbate isin garagaltanii gartee ufin salphisina. Mallas Zeenaawiidhaa gaafa ijoolleen Oppiidoo tullaan. Oppiidoo tarrabsuu deemtu tuni Oppiidoo yoo hooqana baa'uudhaa jedhe. Gaafa warri kuniif uummanni oli ba'e abbaa kiyyan dandeettanii dhiisaa deemaa yoo ani illee du'ee dabre jedhee Mallas Zeenaawiidhaa. Ni beeka namtichi barjabaadha. Hayyuu namtichi. Jagnallee hayyuulee namtichi diina keenyallee ta'u. Gabratsiyooniif Geetaachoo Raddaa faatee hattuun sukkaaraa faat dhaamsaa san fudhachuu dhabdee kaaniin paaswordii waan maraatu fudhatee kute namtichi adda ofii olii gad oofaa bulee jarallee bara. Akkuma Itoophiyaa adda bulchaa ture jarallee namni maqaa gartee Gabratsiyooniif Geetaachoo Raddaa jimni jedhan kana namni gartee akka distii ibiddarra waliin dhaa ture isaa jechuudha. Namtichi kunnaan jaamte martisiitu. Harka kennadhaa hin kennatti. Deema maqalee galaa ni galte. Achi dhattee akkam ta'an abbaa kana dachaanee haa lollu gartee baluunfaa jawaarfaa si waa dubbattee ol dachaatee uummata ofii ficcisiif. Baqattee tuun gaarii tuun harka kennattee tuun amma mootummaa galtee tuun garas baatee hadhallee kun ganda isa waliin dha'u jirti jechuudha. Maaliif tokkochi kee jiru keessaa gute gaakkas. Kanaaf akkana isiniin jedhaa isin jaaladhaa isin kabajaa hundi keessanuu. Na uffolchaa isin dheerdellee halkanitti halkan gaarii guyyaatti guyyaa gaarii walii yaa gallu tokkummaa kennaa jabeeffannu. Abbichuu homaa godhuu hin dandeettanii warri dhagaa darbitanillee gartee si'achi fiiddanii waan waggaa 6-7 dabre kanan goone amma achi hin gootanii faannoolleen galte shaneelleen galte tiipeelefillee cabte naftanyoonillee rafte sigalee gadi jennaa irbeellooniif galte amaarri amaara gale tigireen tigiree galte oromoon oromoo galte baandaaf gartee wanni oromoon qoccee nutti hin galte jidduutti haftee jechuudha hagammaa dhamaatee olii gaffiigaa jirti. Hagammaa urri dhama'ee yoo xiqqoosii waa dhaga'e nu abaaruu fi as fiiguu fi yeroo gartee waan tagrifachiistu dhaga'e bakka seenuu dhabee gartee mana galtan kun warra jidduu tanan lafti isinii martee jechuudha. Yookaas godhaa yookaan achi godhaa yookaan Tigiree ta'a yookaan Oromoo ta'a yookaan Amaara ta'a. Lafti osoo isin badii isin bari'uu deemti. Isin araakkiiloo waa dhufanii eddanii isin lafti bariitee isin yookaan Oromoon ta'e yookaan Amaara yookaan Tigireen ta'in yookaan Shaabiyaan ta'in Shaabiyaa ta'uu hin dandeettan. Wanni isin ta'uu dandeenya sadeettan kana yookaan Oromoo himadhaa dafa yookaan Amaara himadhaa yookaan Tigiree himadhaa. Kana taa'uu baatan jidduu ta'uunaan baandaa taataniitu maani baadaa qullaa keessaa leencichi isin guuree gartee qilintoo duuduu yaatanii isiniin jedha. Warra ammoo haa qabattan jabaadhaa rabbiin nama haa qabatee anaa isinillee milkaa'u rabbi nu haa godhu uummanni keenya. Qotee bulaan keenya, horsiisee bulaan keenya, daldalaan keenya, barataan keenya, hawaasni Oromoodha. Dhugaa jirtu baraa osoo waan dalagin, osoo hin jarjarin, osoo hin dubbatin, osoo hin qeeqin, osoo hin deeggarin dhugaa bakka jirtu baraa. Aadaan Oromoo akkas gaafadhaa waan hin beekne. Waan hin beekne hin deeggarinallee, waan hin beekne hin balaaleffatinallee. Lachittuu isin dhibdi. Beekumsatti hirkata wanni martu. Hubadhu. Hoolaa firee waan jettiidhaan jeedalti dhufte jennaan meeti jette. Hubannu malee hin gugannuu jedhan san. Hubattan malee hin gugatin alachittu. Isin jaaladha isin kabajaa. Halkaniiti halkan gaarii. Ka guyyaatii guyyaa gaarii. Uummanni kiristaanaa waaqeffataa nagannaa jiraadhaa. Uummanni musliimaallee assalaamu alaikum.